Yooyaa harka fuuni ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota jiroo miidiyaa odeeffannoo jajjabduu guyyaadhaa nu bira geessi qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoon keenya guyyaadhaa naannoo Tigraay keessatti barattoota musliimaa hijaaba yookaan jalbabee uffatanii akka mana barumsaa hin seenne dhorwamanii jiranii maaliif dhorwamanii eenyutu dhoowwee akkasumas dhiibbaan hijaabni yookaan jalbabni mana barumsaa irratti qabu maali kan jedhu qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Osoo gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin hin dabarsin namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya yeroo hundumaa gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Naannoo Tigraay godina giddu galeessa magaalaa Aksuumitti barattoonni hijaaba uffatanii gara mana barumsaatti akka hin galle dhorgamaniiru. Gochaan kun walabummaa barnootaa fi amantaa dhiiba jechuun ibsanii jiru. Barattoonni musliimaa gara mooraa mana barnootaa akka hin seenne akka dhorkamanii fi mormii kaasuus himamee jira. Manneen barnootaa mirga barachuu keenya nu dhorgaa kan jiraniif sababa akkaataa dambii amantii keenyaatiin hijaaba uffanneefidha. Hijaaba uffata dambii barattootaa waliin wal fakkaatu akka hin uffanneyyuu nu dhorkaniiru jechuudhaan barattoonni himatanii jiru. Bakka bu'aan dhimmoota islaamaa godina giddu galeessaa obbo Geetuu Kaasayee rakkoon kun ji'oota lama dura eegaluu ibsuun qaama dhimmi ilaaluuf xalayaa barreessuu isaanii beeksisanii jiru. Haa ta'u malee torbaan lama booda irra deebiin barattoonni kunniin gara mana barumsaa akka hin galle dhorkamuu obbo Geetahuun himanii jiru. Kana malees biiroon dhimma islaamummaa magaalaa Aksuum rakkoo kana furuuf yaalii taasisaa turuu himanii jiru. Rakkinichi yeroo dhiyootti hiikamee hiriyoota gara isaaniitti akka makaman ni taasifna jennee amanna jedhan obbo Geetahuun. Biiroon dhimma islaamummaa Aksuum xalayaa kamisa fulbaana 30/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreessan manneen barnootaa Waaraa Kindaayee Addabaabaayii fi mana barumsaa qophaa'inaa dabalatee walumaa galatti barattoonni 140 ta'an qormaata biyyoolessaa akka hin fudhanne dhorkamuu obbo Geetuun eeranii jiru. Barreessaan biiroo dhimmoota islaamaa naannoo Tigraay Haaji Muhammad gochaa manneen barnootaa kana qeequun barattoonni gara mooraa mana barnootaatti akka hin galle dhorkamuun isaanii qormaata biyyoolessaa osoo hin galmaayin hafuu eeranii jiru. Hijaabni dubartoota musliimaa hiika guddaa qaba jechuun mirga kana dhorkuun walabummaa amantii irratti dhiibbaa uumuudha jechuudhaan obbo Haajiin himanii jiru. Gochaa walabummaa amantaa dhiibuu kun heera biyyattii kan faalleessu ta'uu eeruun hooggantoonni manneen barnootaa hijaaba uffachuu akka siyaasaatti ilaaluun dogongora ta'uu himanii jiru. Dhaabbileen barnootaa sabdabeessummaa kabajuu fi naannoo nageenyi barattootaa hundi itti kabajamu uumuu qabu jechuun manneen barnootaa garuu faallaa hojjechaa jiraachuu obbo Haajiin dubbatanii jiru. Uffata amantaa dhorkuun hariiroo hawaasaa gidduu jiru miidhuu akka danda'u himanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa dhimma hijaaba dhorkuu barattootaa kun kan jalqabe Oromiyaa keessatti milkaa'uu dadhabnaanii gara Finfinneetti deebisanii Finfinnee irrattis dhorkamaa ture. Ergasanii barattoonni hiriira ba'anii dhiibbaa guddaa godhaa turanii ergasii hamma paarlaamaa keessatti dubbatamuu gahee xiqqoo tasgabbaa'ee ture. Amma immoo naannoo Tigraayitti yeroo sadaffaaf jalqabee jira. Kun immoo waan riisarchii dalagamaa natti fakkaata. Naannoo tokkotti yoo milkaa'ee guutuu Itoophiyaa keessatti akka dhorkamuudha akka ani itti hubadhu yoo ta'e garuu naannoo Oromiyaa keessatti waan hin milkoofnee fi kaasanii jiru. Finfinnee keessattis osoo hin milkaa'in hafee jira. Amma kinoo gara Tigraayitti deebisanii jiru. Tigraayitti hin milkaa'u barattoonni didaa jiru waan ta'eef dhaabbileen amantaa musliimaas achi keessa jiran didaa jiru waan ta'eef achittis hin milkaa'u. Garuu wanti nu beekuu qabnu waan riisarchii hojjetamaa natti fakkaata. Jechuun fakkeenyaaf amma osoo naannoo Oromiyaa keessatti fudhatamee guutuu Itoophiyaa keessatti akka hojiirra oolchan naannoo Tigraayitti yoo fudhatama qabaate guutuu Itoophiyaa keessatti akka hojiirra oolchanidha kan itti hubadhuti yoo ta'e mootummaan amantaa keessa hin seenu amantaanis mootummaa keessa hin seenu waan jedhamu sun guutumaan guutuutti dagatamee jira. Hijaaba uffachuun akka amantaa musliimaatitti hijaabni bakka guddaa qaba. Yoo uffatan garuu mana barumsaa irratti dhiibbaa hin qabu. Uffachuu dhabuun immoo isaan irratti dhiibbaa qaba. Akka amantaa musliimaatitti yoo uffatan immoo mana barumsaa irratti dhiibbaa hin qabu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan tura. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya guddaadha. Waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.